baatnaan ishii beeki ilmi namaati waan dhalateef qaba waan dhalateef sana mootoon jiraatin hin ta'in duun isarraatiin barbaachisu ammoo waraanni bilisummaa Oromoodha waan dhalateef sana otoo hin ta'in aarsaa kaffala Oromiyaadhaaf jedhee kalee dhaabbadhee har'ammoo Itoophiyaa jechuun hin danda'u. Maaf jennaan yoo titi uummati Oromoo iyyuu Itoophiyaa jedhatee ani Itoophiyaa jechuun hin danda'u. Maaf jennaan yoo Itoophiyaati uummata Oromoo filatee darbe iyyuu allafee dhiigaaf lafeen jaallan qaqqaariidha dirree qabsoo keessatti na biraa wareegamanii aga lubbuun jiru garaa kiyya na guba. Yoo titi lubbuun kiyya forfatu dandeettu lubbuun jaallan as keessatti wareegamanillee forfatu dandeettu gaafa uummata Oromoo Oromiyaa wala boomtee uummanni Oromoo bilisoomeedha jechuudha. Kan sanaan alatti yoonii fi uummata Oromoo illee Itoophiyaa jalatti cabnee bullaa akkuma durii gabroomne dhiitamnee bullaa kan jedhu ta'uuti ta'e ani immoo waan Itoophiyaatii keessaatiin hin galu. Du'een biyyoo ta'ee bilisoomaa malee maaf jennaan gabrummaa irratti bilisummaa waan ta'eef akka mataa kootitti. Yoon dadhabe gumaa jaallan qaqqaalii na biraa kufanii ebale gumaa namoota muraasaa guutuulee baasuu dadhabu muraasaa baaseen anilleen jaallan sana dhaqqabeen dachee Oromiyaa irratti awwaalame dachee Oromiyaa irratti awwaalamuyyuu badhaafama guddaa waan ta'eef awwaalame bilisummaa mataa kiyya. Maaf jennaan ergiin du'eetii aniyyuu bilisoomee jira waan ta'eef. Sabni waraana hin qabne qoraana biddaa qophaa'e waan ta'eef. Maaf jennaan abbaa fedhetti adamsee abbaa fedhetti dhiitee abbaa fedhetti reebee bulcha waan ta'eef. Maaf jennaan nama isarraatti qolatu hin qabure. Sirrii dhugaa keeti. Kanaafuu tokko nuyi lolaaf baanee guyyaan keenya geenyaanii aarsaa jiru biyya keenyaaf dhiigaaf lafee keenya hin bobeessine. Achi asitti immoo haga lubbuun jirrutti gaafaan du'e yookaan gaafa nuti wareegamne akkuma walii gala jaallan dirree qabsoo jiran maraattiyyuu gaafa nu wareegamne hayyi jaala sana jechuun mannaati gaafa jaallan kun lubbuudhaan jiranii amma danda'anitti rasaasaa fi qawwee isaanii guutuu fi rasaasa bituu fi ani waan dhuunfaa kiyyatti naaf godhan jedhee yaadu jireenya dhuunfaa kiyyaa jiraachuudhaaf baane akka shamarraniitti illee shamarran jireenya dhuunfaa jiraachuudhaaf gadi baate tokko iyyuu. Galmoo asirratti keessumaan waan si gaafachuu yeroo hedduu barbaaduu fi waan keessumaan uummata keenyaaf ergaa dabarsuu qabda jedheetiin amanu keessa mee akka shamarran ammaa kana dirree jirtaniitti dhugaa dubbachuu fi shamarran akka uumamaatiinis waa hedduu isin barbaachisaa osoon kun hundi jiru ammas ammoo qabsoo sabaatiif baatanii ala jirtu shamarran teenya kan Oromootiin obboleeyyan keessi kan dhiiraatiin hoo mee waan akkanaa kanaaf shamarran teenya fakkaattuu akka keetiitiif maal godhuu qabdanii maal godhuu qaban jettee yaadda akka shamara takkaattis ofis jiddu galeessa godhattee tajaajilaaf fayyadaman keessaa hedduudha kanaaf ummata keetii fi erga akkamii qabda osoo mee waan kana ummata keenyaaf waan akkasii kanarratti dubbattee natti tola akka gaazexeessituu arraata biyyoolessaatti ergaa kana osoo hawaasaa dabarsitee jedhee fedhii qaba akkam jettaati. Sun baay'ee gaarii beektaati rakkoo hin qabu garteeti ani akka shamarran waraana bilisummaa Oromoo walii galaatitti shamarran waraana bilisummaa Oromootti gadi baatee dirree qabsoo keessa jirtu qawwee baatattee deemaa jirtu gabrummaa dadhabbiidhaaf malee yookaan faayidaa dhuunfaan isheen as keessatti barbaadachuudhaaf gadi baase tokkoyyuu akkuma shamarran walii galaatitti iyyuu kan nu barbaannu yookaan uummati keenya akka nuuf ta'u akka nuuf guutu kan nuti barbaannu akka giddu galeessaatti illee kasii ibsuu danda'u maal akka ta'e beekta. Diasporaan hidhatee kun yookaan isin bira dhaabbachuu jira waan jiruun haala jiru kamiinuu tarsiimoo kamiif kamillee taanaanii uummanni keenya murannoo ofii ammaa kana karaa tokkotti luucessee jira. Kanaaf ammoo isinillee bakka dirree jirtanitti abdii ummata keessaniitii fi kaayyoo gabbaataniin galmaan gahuu fi wanti isin duubatti isin deddeebisuun jiru ummanni bal'aan isin wajji jira asin jedha ka galmoo. Ajaa'iba wallaahi akka yaadee olitti beektaa
Oromoo akka se'an yaadanitti kan itti yaade walitti laaftee. yaa Uummata Oromoo akkana hubatee akkana dubbatee yaadne akkana hubatee dhugaan isa jedhee yaadne. yaa Uummata Oromoo hagan of baratee of hubatee sadarkaa kana dhaqabuu isaatiif alhamdulillah rabbiif ganaa ga'ummallee tattabolee rabbii yaa galata galche. Kanarra caalii immoo boru kana daran akka inni of baratee of ta'ee jiraatu yaa rabbi naa taasisu uummata godhee rabbi tokko nuyi lolaaf baanee guyyaan keenya keenyaani aarsaa jiru biyya keenyaaf dhiigaaf lafee keenya hin bobeessu. Achi asitti immoo haga lubbuun jirrutti gaafaan du'e yookaan gaafa nuti wareegamne akkuma walii gala jaallan dirree qabsoo jiran maraattiyyuu gaafa nu wareegamne hayi jaala sana jechuu mannaati gaafa jaallan kun lubbuudhaan jiranii amma danda'anitti rasaasaa fi qawwee isaanii guutuu fi rasaasa bituu fi ani waan dhuunfaa kiyyatti naaf godhan jedhee yaadu jireenya dhuunfaa kiyyaa jiraachuudhaaf baane akka shamarraniitti illee shamarran jireenya dhuunfaa jiraachuudhaaf gadi baate tokko iyyuu asitti tariiti yaa waa hedduun nu barbaachisa shamarran rakkoo uumamaa qabdu sun akka dhuunfaatitti beekee namni tokko Oromoodha Oromoo miti akka namoomaatti iyyuu beekuun waanuma jiraati akka namoomaatti beekanii hanqina jiru waliif keessoo waliif yaadu waliif guutuu waanuma jiraati sanarraatii kanaaf kan darbe gartuu ani kana naaf godha shamarran tana rakkoo akkana qabdi hanqina akkana qabdi kana nu guutaa waan nanneedu jiru ani akka walootitti rasaasa kan barbaadamu qawweedha kan barbaadamu bakka itti lolu haalatti lolu yoon dadhabee yoo garteeti uummati keenya illeeni waan sana itti yaadee hubatee beekeeti waan kanatti uummata waraana keenyaaf barbaachisa jedhee ibsu raawwatu ta'e godhu ta'e of course hin galateeffadhaan qabsoon isaanii galateeffadhu immoo galanni isaanii bilisummaa ta'edha amma lubbuun jirratti garuu kaayyoo isaan irratti na gargaaraa jiran sana kaayyoo isaan irratti nu jajjabeessaa jiran sana itti du'a irratti wareegama aarsaa jiru irratti luka dhabaa irratti harka dhabaa irratti ija dhabaa malee kaayyoo uummati keenya faana hiriiree argitee keessaa falaatiin maal ta'aa jiru tokko ta'e sagalee tokko dubbataa jiru keessatti irraan maquu rabbiin irratti na tiksee jiru kanarra dhaabbadee akka shamarran hanqina qabuuf hanqina qaban rakkoo uumamaa qaban dhugaadha. Rakkoo uumamaa otoo qabaniiti kan gadi baanii lolaa jiran. Otoo lolaa jiranii kan isaan barbaachisu yeroo ammaa kana keessatti akkuma jaallan kaanii battala qabatanii dhuqaasu akkuma jaallan kaanii mataa akkuma jaallan kaanii wareegamaa jiru jechuudha. Kanaafuu jaallan kaanii irraati wanti adda baasee shamarraniif kana godhaa jiru jechuudha. Haa ta'uuti gartee yeroo ammaa kana keessatti hundi namaayyuu qabsoo bilisummaatiif lolaa jira qabsoo walabummaatiif lolaa jira yeroo kana keessatti hundi keenyayyuu qabsoo kan qabsootti kan baasee isa dhiiraa dhalaalee dhalaa dhalcha dhorke heeruma dhorkee fuudha dhorkee jireenya dhuunfaasaa dhorkee barnoota irraatii kutee kan qabsootti gadi baase gabrummaadha jechuudha. Gabrummaa ofirraa buqqisuudhaaf malee yookaan faayidaa dhuunfaa laalachuudhaaf miti akka kiyyaatitti. Galatoomi galmoo waan kun dhugaa dubbachuu fi waan baay'ee uummanni keenya itti yaaduu qabuuf waan yeroo ammaa kanatti maal barbaachisa jedhee sirraa argachuu caalaa yeroo ammaa kanatti uummanni keenya yaaduu qabuudha akkuma ati kaaste garuu dhugaadha qabsoo kanaaf gaafa gabbaatan aarsaa saba kanaaf ta'uu fi lubbuu qaalii kifiyyaa hin qabne saba kanaaf kennuuf ani siif du'aa ati jiraadhu jechuun saba kanaaf jettanii gabbaatanii amma kana dirree filattanii bosona keessa jirtu dhugaa dubbachuu fi kun waan sabni keenya itti yaadus qabu waan gochuus qabu haa ta'u keessaa fi hagaalaatitti illee anan baay'ee akkatti gammaduu fi
qabsaa'ee qabsoo keessatti immoo dafqee dhiiga lolaasee lafee bobeessu jaalan qabsootti kan hin gadine kan na taasisu inni tokko akka ta'e beekta. Uummata Oromoodhaa yeroo ammaa kana keessatti guyyaarraa gara guyyaatti akkuma jijjiiramaa deemu iftillee dukkanillee gara bariitti akkuma jijjiiramaa deemu rakkoon uummata keenyaatii uummata keenyaaf ifaa deemaa jira. Maal jennaani tokko kaleessallee uummata Oromoodhaa du'aa ture. Kaleen durallee ni du'aa ture. Achiin durallee ni ajjeefamaa ture. Jaalate osoo hin taane humnaan dirqiidhaan ajjeefamaa saamamaa gudeeddamaa ture. Haa ta'uuti ajjeechaa saamicha gudeeddaa sana akkuma mammaaksi Oromoo jedhee baraa fi furguggooga jedhanii dabarsanidhanii darbaa turan. Har'a gartuu baraa fi furguggooga jedhanii dabarsan jechuuni achumaanii gad jedhanii nu gajjannee nu hambisuu danda'a waan jedhame yaaduu fi waan jedhanii yaadanii barraan kana maal ta'anii jiran. Gajjannee baraa fi furguggoo gajjannee dabarsine kan jennee faallaa ta'uu wanna sana immoo faallaa taasisnee ofirraa hambisuu akka dandeenyu kan gajjannee ofirra dabarsuuf yaadaa turre har'a dura dhaabbannee akka ofirraa fonqolchu nutti agarsiisaa jechuudha. Maal jennaani kalee mootummaan abbaa irreeti maal ta'aa ture dhiitaa ture dhiitamaa cufti kennayyuu kan bosonatti gadi nu baasee gabrummaadha dhiitaadha reebamuudha saamamuudha attati ijoollee shamarranii gochaani dhiitaa fi saamicha reebbaan alatti gudeeddaan irratti raawwatamaa ture jechuudha. Ijoollee shamarran Oromoodhaa keessattuu Oromiyaa goleellee Oromiyaa mara keessatti bakki isin itti nagaan jiraachaa jirtu jira jedhee yaadu. Maafi maqaa sabboonummaatiin maqaa sabboontoota jedhanii sabboonummaatti godhatanii qaamni mootummaa kamiyyuu gaafa bobba'u shamarran Oromoo durboottan Oromoodhaa bira darbee haadholii Oromoo manguddoo waggaa 78 har'aan guyyaarraa kana keessatti gadi baasee gudeedaa jira jechuudha. Kana keessatti uummanni Oromoo inni guddaan inni itti naboonse dinagdee fi siyaasa qabsoo qaamaatiin yeroo ammaa kana keessatti harki caalmaan irratti hirmaate maal godhaa jira qabsoo utubee bilisummaa keenya kallattii kanaan malee hin argamu jedhee ciminaan irratti hojjechaa jira jechuudha. Maafi qabsootu bilisummaatu karaa kanaan malee hin jirre. Qabsootu karaa kanaan malee galma hin keenya waan ta'eef. Maafinnaan sabni kamiyyuu akkuma saba Oromoodhaa gabroomee jira. Sabni kamiyyuu akkuma saba Oromoodhaa cunqurfamee jira. Ammoo sabni cunqurfamee hafe hin jiru. Sabni kamiyyuu falmatee dirqama isarra jiru bahee kan bilisoomee hedduudha jechuudha. Biyyoonni hin gabroomin hin jirtu. Cuftinuyyuu gabroomtee gabrummaa sana keessaatii akkaataa ittiin gabrummaa jalaa bahuu dandeessu hundaayyuu maal godhaa turte tattaafattee qabsaa'aa turte bilisoomtee har'a biyya taatee warri jiraataa jiru hedduudhaa jira jechuudha. Kanaafuu uummanni Oromoodhaas maali? Gochoota kana hubatee Oromiyaan kan cicciramaa jirtuu fi uummanni Oromoo kan jeefamaa jiruu fi sirna abbaa irreetu nurra jira. Sirna abbaa irree nu gabroonfatee nu dhiitee nu saamaa jiru kana kan ofirraa kaasuu dandeenyu gadi jennee osoo hin taane dura dhaabbannee dhagaa qolanneeti jedhee qabsoo yeroo dheertuu dhagaa qolachaa ture. Har'a mootii qeerroof qarreen Oromoo bosonatti duulee qabsoo qawwee seenee qawwee hidhatee lolaa jira. Uummanni Oromoo immoo bakka jiruutii keessa jiratee ala jiratee bishaanii fi midhaan qabuun waan danda'uun waan humna isaatiin waraan bilisummaa Oromoo utubee qabee dhaabbataa ni jira. Ammoo kanan jedhu irra caalmaatti uummata Oromoo keessaaf ala jira. Keessattuu kan keessa taa'ee maqaa keenyaan hidhamaa maqaa waraan bilisummaa Oromoo deeggartiin gudeeddamaa saamamaa jiru osuma akkasitti gochoota sukkanneessaan sun irratti raawwatamaa jiru maal ta'aa jira. Ani Oromummaa koo kan mul'u tasumayyuu hin jiru jedhee ummati Oromoodhaa waraan bilisummaa Oromootitti amanfatee abdatee galteetii qulqullummaadhaan waraan bilisummaa Oromoo bira dhaabbataa jira. Dararaan ajjeechaan saamichi inni diinni uummata Oromoo irratti raawwatu uummata Oromootti waraan bilisummaa Oromoodhaa gargar fageessuu tasumayyuu hin danda'e. Argitee? Kanaafuu
kan jiran illee warroottan ala jiran dafqa isaanii xuruursanii argitee namaatiif ergamanii fuula namaa dhaabbatanii sanarratti immoo biyya kiyyaan bilisoomsa biyyi kiyyaan bilisa baasa biyyi kiyyaan amalee nama biraa hin qabdede dafqa xuruurfatee fide sana sumuuniif shilinkii qabootoo waraan bilisummaa Oromoo irraatii achiin kaatiin qabsoo uummata Oromoo bira dhaabbachaa jira. Utubaa jira, jabeessaa jira. Kana hundaafiyyuu kan uummanni Oromoo qabsoo bilisummaa Oromootiif godhaa jiru hundaafiyyuu qabsoon galma geettee bilisummaa gatii dafqa keessanii bilisummaa waaqa waliin nu haa agarsiifnu jechuun ni barbaadu uummata Oromoo baraan iyyuu beekta. Mee galmoo waan kana keessatti dhugaadha. Mee waan amma deemaa jiru karaa qabsoo nagaati yookiin karaa nagaa waan jedhuufi kara qawwee waan jedhu waraanni adda bilisummaa hoo jiddu galeessa godhattee waraanni nu barbaachisa akka Oromootti. Oromoo yoo jabaate malee abbaa biyyaasi haqa isaas argachuus hin danda'u dhugaadha. Garuu ammoo karaa nagaa kana hoo akkamiin laalta waan jedhamaa jiru kana? Hana beektaati uummata Oromootiyyuu baay'een isaa deebii gaarii, deebii babbareedaa, deebii mimmiidhagaa kennaafii ture. Maal yoo jenne uummata Oromoo baay'een itti gammade keessattuu yeroo ammaa kana keessatti yeroo garteetti haalli afaan faajjiin garaagaraa uummata Oromoo keessatti deemaa jiru keessattuu uummata Oromoodha parsantaa 100 keessaatii 90 sagalee tokko ta'ee dhaabbachuu isaatti dubbachuu isaatti fiingee tokkoon awwaachuu isaatti baay'ee na gammachiise. Kana uummata Oromoo bal'aanii amma dhiyoo kana asoofsiisaa jiran isiniyyuu warroonni sooshaal miidiyaa gubbaa jirtan argaa jirtanii hubataa jirtanii deebii gahaa deebisanii jiru jedheen aman qabsoo karaa nagaatii fi qabsoo qawwee hidhannoo kan jedhuratti. Akka hiyyaatitti yaada gabaabaan ani itti dabaluu barbaadu biyyi karaa nagaatiin bilisoomtee walaboomtee aan akka gootti argeetillee argeellee hin beeku. Biyya karaa nagaatiin atiin bilisummaa saba tokko walabummaa biyya tokko barbaadda taanaani waraana jabaa kan biyya kana utubee qabu. Qabaachuun dirqamaa jechuudha. Maaf jennaan biyyi waraana hin qabne yookaan gabaabumatti murteessaan maal akka ta'e ni beekta. Waraan tariitii qabsoo karaa nagaa hin gaggeessinaa jechuudha. Maaf jennaan inni namni qabsoo karaa nagaa gaggeessu sunillee sagantaa siyaasaa mataa isaa qaba waan ta'eef. Tariitii ani akka qabsaa tokkootitti yaadanii kennuu barbaadu tokko ani kan barbaadu bilisummaa uummata tokkoo fi walabummaa uummata kiyyaati. Ammoo bilisummaa uummata Oromootiif walabummaa uummata Oromiyaatiif jecha Itoophiyaaf qabsaa'uuni tasumayyuu waan naan dhimmallee narraatillee hin fakkaan. Ani immoo akka mataa kootitti akka yaada kootitti uummata Oromoodhaati qabsoo karaa nagaatitti amanuu danda'a amanuu dhabuu danda'a. Inni amanin illee hin jedhu amanillee hin jedhu. Maaf jennaan uummata Oromoo Oromiyaadhaaf jedhee kalee dhaabbadhee har'ammoo Itoophiyaa jechuun hin danda'u. Maaf jennaan yoo didi uummati Oromoo iyyuu Itoophiyaa jedhatee ani Itoophiyaa jechuun hin danda'u. Maaf jennaan yoo Itoophiyaati uummata Oromoo filatee darbe iyyuu allafee dhiigaaf lafeen jaallan qaqqaariidha dirree qabsoo keessatti na biraa wareegamanii aga lubbuun jiru garaa kiyya na guba. Yoo didi lubbuun kiyya forfatu dandeettu lubbuun jaallan as keessatti wareegamanillee forfatu dandeettu gaafa uummata Oromoo Oromiyaa walaboomtee uummanni Oromoo bilisoomeedha jechuudha. Kan sanaan alatti yoonii fi uummata Oromoo illee Itoophiyaa jalatti cabnee bullaa akkuma durii gabroomne dhiitamnee bullaa kan jedhu ta'uuti ta'e ani immoo waan Itoophiyaatii keessaatiin hin galu. Du'een biyyoo ta'ee bilisoomaa malee maaf jennaan gabrummaa irratti bilisummaa waan ta'eef akka mataa kootitti. Yoon dadhabe gumaa jaallan qaqqaalii na biraa kufanii ebale gumaa namoota muraasaa guutuulee baasuu dadhabu muraasaa baaseen anilleen jaallan sana dhaqqabeen dachee Oromiyaa irratti awwaalame
dachaa Oromiyaa irratti awwaalamuyyuu badhaafama guddaa waan ta'eef awwaalamee bilisummaa mataa kiyya. Maaf jennaan ergiin du'a isaan iyyuu bilisoomee jira waan ta'eef dachaa Oromiyaa irratti awwaalamuun kiyyayyuu badhaasa guddaa waan ta'eef. Kanaafuu ummati Oromoo yeroo ammaa kana keessatti kan isa baasu, kan isa fakkaatu, kan isa malu filatee jira, hubatee jira. Ammoo ummati Oromoo badhaafannaan dhaamuu danda'u wannan jechuun ni barbaadullee karaa isin fakkaatu filatanii jirtullee filachuudhaaf jirtanillee ammallee gadi buutanii jabaatanii cimtanii xiinxaltanii itti raftanii itti kaatanii itti ilaaltanii itti hubattanii wanni isin gochuu qabdanii daandii isa isiniif malu isa isiniif ta'u isa isin fakkaatu isa boruutillee isin waamsisu isa boruutillee isin kabachiisu isa boruutilleeti dachee Oromiyaaf uummata Oromoo ol qabee waamsisu filachuun adda baafachuun jabeeffachuun immoo kan uummata Oromoo badhaati jechuudhaan uummata Oromooti. Mee waan kana irratti galmoo waan uummanni amma jiddu galeessa keessumaanuu hedduun namaa irraa dubbachaa jiruu fi godhaa jirus keessaayis ummata Oromoo qawweenis ni barbaachisa, ijoollee keenya kan bosonaas ni jabeeffannaa, akkuma kanaan karaa nagaatiinis rakkoo hin qabu nuti yookiin ammoo ijoollee waraana adda bilisummaa Oromoo keessa jiran kaleessas warra nagaa dhabanii warra nagaa dhabsiisanii kaleessa qalamaan lolaa turanii amma immoo boqonnaa jireenya ofiis dhabanii sabni kiyya osoo cunqurfamee jiru saba kiyya taa'ee ilaalu jechuun qabsoo kana atti seenanii nagaa dhabsiisanii yookiin nagaa ofii isaaniitti dhabanii osoo hin taane saba isaaniitti jecha gadi bahanii nutis ummanni ammaa kana waraanni adda bilisummaa Oromoosi ummata kanaaf jedhee gadi bahee nageenya ni barbaadanii nuti ammoo Oromiyaa walaba baate argachuu fi dhiiga isaaniis dirreetti dhiisuu osoo hin taane ummata keenya wajjiinii karaa nagaa barbaada. Waraanni keenyas yoo waraanni keenya qabaanne biyyattii teenya tanagahaan bilisoomte tanallee eegganna. Waraannis nu barbaachisa. Waraannis xumurri isaa nagahaadha. Waraanni tokko gaafa biyya tokko weeraree yookiin ammoo cabse xumura isaatti nagaa labsa sila ta'eefi waraanni keenya nagaa hin didu. Garuu haga dantaan Oromoof Oromiyaa dhibbeentaan dhibbatti deebi'utti waraanni adda bilisummaa hin galu. Gaafa ammoo Oromoof Oromiyaa waan isaan barbaadan dhibban ka deebi'u ta'e waraanni adda bilisummaa Oromoo waan nagaa hin barbaanneef hin qabu jedha. Waan kanatti akkam jettaati? Waraanni bilisummaa Oromoo nagaa jibbee miti kan qawwee baate. Kan qawwee baachise akkuma siin jedhee gabrummaadha. Gabrummaan kun immooti nagaan qawween dhabne nagaan qawweedhaan saamamne qawweedhaan deeffannachuudhaaf bosona keessatti gad baane malee wal nagaa jibbinee bosonatti baaneef hin jiru. Maaf ennaan kalee karaa nagaatiin barattoota taane hiriira baanee maal ta'aa ture? Gaafii mirgaa gaafachaa ture. Gaafa nuti karaa harka duwwaa gaafii mirgaa gaafa nu keessatti afaan qawweeti kan nu reebaa ture, kan nu ajjeesaa ture, kan nagaa nu dhoowwaa ture afaan qawweedhaati jechuudha. Asii amma kan isinii yoo gaafadhu waraanni bilisummaa Oromoodhaa har'aan kana sadarkaa kana ajandaa ta'e oliif gadi oofamu gaafati hiriira baanee akka qullaa ajjeefamaa ture sana waraanni bilisummaa Oromoo ture moo waraana bilisummaa Oromootu jira moo gaafa sana karaa nagaa har'a jedhamu kuni maafi gaafa sana furmaata laati? Oromoon gaafsa waan humna hin qabneef adda ka sodaatamaa jirtu waan humna godhatteef. Hayyee yeroo sana keessatti yeroo ajjeefamaa turre gartee reeffi keenya maal ta'aa ture? Allaattiin soorataa turte keessatti yeroo sana keessatti qawwee harkaan qabnu harka duwwaa qalamaa fi daftara qofa harkaa qabaachaa turre. Yeroo qalamaa fi daftara qofa harkaa qabaachaa turre sana keessatti nageenyi maaf dhabame? Har'aan kana yeroo waraanni bilisummaa Oromoo lolee lolchiisaa jirutti diina kokkee qabee kudhee deemaa jiru kana keessatti nagaa ayyaa nagaa nami jibbu hin jiru. Ani akka kootti nagaa qawween dhabe qawweedhaan deeffadha jechuudhaaf hin bosonatti bahe malee nagaa jibbee miti. Anillee akka nama kaanii jiraachuu hin fedha. Hin barbaadnaan.
Yeah. Waan dhalateef sana mootoon jiraatin hin ta'in duuni isarraatiin barbaachisu ammoo waraanni bilisummaa Oromoodha waan dhalateef sana otoo hin ta'in aarsaa kaffalaa jira. Yeah. Waan dhalateef sana osoo bira hin gahin aarsaa kaffalaa jira lubbuu ofii maafi isa barbaachi waan dhalateef sana galmaan gaachuudhaaf afaan qawweetu gubbaa jira waan ta'eef. Yeah. Waan dhalateef sana galmaan gaachuudhaaf waan dhalateef sana hojjechuudhaaf maaltu ta'aa jira? Acuuccaa reebicha ajjecha hammaatti irratti gaggeeffamaa jira waan ta'eef. Hayyee haajaan nuti amma yeroo kana keessatti waraanni bilisummaa Oromoo bosona keessaatii lolaa jira. Karaan nagaa lafaamuuti. Qabsoon karaa nagaa haa jedhamu. Haasa'amu nagaa hin jibbinu. Gartuu kan bosonatti gadi ba'ee nagaan booreessaa jiru waraana bilisummaa Oromootti magaalaatti dhaqee lolaa jira moo mootummaatti bosonatti gadi ba'ee lolaa jira yeroo ammaa kana keessatti. Gabaabumatti karaan ani gaafinani si gaafachuu barbaadullee fakkaattota keetillee gaafachuu barbaadullee asumaan wal qabsiiseeti warroottan qabsoo karaa nagaa faarsaa jiraniif gaafina gaafachaa jiru. Maal akka ta'e beektaa? Yeroo ammaa kana keessatti uummanni Oromoo kan magaalaa walakkaa jiru du'aa jiru. Kamitti du'aa jira? Kan baddaa keessa baadiyyaa keessa ofirraa jiraataa jirutu du'aa jira. Manni uummata magaalaa keessaa gubamaa jiru. Mana uummata baadiyyaa keessaatti gubamaa jira. Kun yoo maaliif ta'e? Maaf waraan bilisummaa Oromootti teessoon isaa baadiyyaa keessa bosona keessa waan ta'eef jechuudha. Ammallee itti darbiitti mootummaa kaafaaniin nagaa kan labsaa jiru mootummaa fi fakkaattota mootummaa fi qabsaa'ota karaa nagaati. Kana keessatti maal akka ta'e waraanni mootummaadhaa dhufee har'aan kana baadiyyaa keessatti gandootaan jiru keessatti iyyuu qacalee meeqa ijoollee waggaa 5 waggaa 10 nagaan fedha. Ageessaan nagaa jibbinee miti kan bosona keessa halkanii fi guyyaa qorraan gubachaa jirru kan aduun gubachaa jirru nagaa barbaacha malee nagaa jibba miti. Nagaa otoo jibba qabaanneeti qawwee barbaacha fuqawwee baannee nagaa barbaacha bosona keessa gaara yaabne kan bu'u bishaan keessatti karaa meeqayyaan nagaatti karaa tolaatiin argamu didi kan lolaan nagaa barbaacha ba'a. Nagaatti karaa tolaatiin argamu didee har'a maal taanee jira? Qawwee baannee jira. Waraanni bilisummaa Oromoodha. Oolchuu bara beelaa kan jedhan kaan hojjetanatti fakkaate namooti garagarii. Maafi waraanni bilisummaa Oromoodha qeerruma har'aan kan mana keessa taa'ee buddeena nyaachaa jiru. Maafi inni har'aan kana buddeena nyaataa malee boruutii roorrifameeti maal ta'uun isaa bosonatti ba'umsaa dirqe. Cufti kennayyuu roorrootti nu baase malee jaalannee miti tolaa miti yookaan fedhaa miti kan bosonatti gadi nu baase. Qabsoo karaa nagaa eegii jedhameeti. Nageenyi hundi irraatii madduu qabaa. Yoo ta'uu baate immoo nagaan afaaniin faarsanii harkaatiin immoo madaabbara baraatiin hin dabarre nama waraanan kuni anaannatti hin fakkaatu. Kiyyatti kan itti amanu karaa qawweeti. Maaliif biyyattiin suni biyya qawweedhaan biyya kana weerartee saba kana weerartee agadhaa bulchaa jirtu. Falli Oromoo fi falli Oromiyaan qabdus haqni dhugaadhaa biyya san keessatti dhufuuf ilmaan Oromootiif tokko waa sadi qabaachuu qaban jedheetiin amana. Sadiin keessaa tokko akka Oromootti Oromoo waraana mataa isaa qabaachuu qaban amantii kiyya. Lama Oromoon humna dippiloomaasiitiin jabaachuu qaba walidhachuu qaba ka jedhuun amantii kiyya. Sadii ilmaan Oromoo waldiigoo osoo hin taane tokkummaadhaan ijjanna ofii waan tokkorra gadhaabuun ummata Oromoo yeroo ammaa kanatti hin barbaachisa waan jedhu. Sababni hadha nagaa jedhu kun ka fide jaalatanii osoo hin taane giddiitu isaan jechisiisaa jira. Waraanni adda bilisummaa Oromoo guyyaa tokkoof dhaabatee hin lolle
maaliif hin lolin atiitu dirree keessa jira atis ammoo afaan kiyyarra naqabuu dandeetta tokko waraanni adda bilisummaa Oromoo ilmaan isaanii keessa dhaabbatanii ummata isaanii keessatti jallataa kennatu nuun lolaa jira isiniin lolaa jira jallataa kenna hin ajjeefnu yoo dandeenye harkaan qabna jallataa keenya san ni qajeelfanna jechuutu lola dhaabbii loluu isaan dhorge yookiin si dhorge ammaa kana dirree keessa dhaabbattee kannaan dubbachaa jirtu lolli ormaatii fi lolli waraana adda bilisummaa Oromoo tokkoo miti namni obboleessa ofiitii wallolee fi namni alagaadhaan wallolee tokkoo miti kan alagaa waan irraa qusattuun qabdu obboleessa kee tokko garatirraa si rifata lama obboleessa keetii akka gootuun qabdu hadha guyyaa wal si lolchiiseef malee jallataa ta'ees jechuu ijoolleen poolisii Oromiyaa keessi fuuldura dhaabbachaa jiran kun ijoollee Oromooti ilmaan Oromooti garuu jallataa nu keessaa bahee nutti as garagale malee jechuu isaanis dirqama lamaatu godhe tokko garaaf bitamanii tokko sammuun isaatiin of amansiisuu dadhabuutu waan kana qawwee fuuldura obboleessa isaatiin walitti garagalche kanaan hubadha kanumaafuu Oromoon kan isaan barbaachisu yeroo kana keessatti afaan qawweetiin biyyi sun gabrummaa jala seente akka ilmaan Oromootu gabrummaa kana jala ka fidi qawweedha qawweetu Oromoofis Oromiyaafis barbaachisa hanga garuu yoo karaa nagaan kun ka dhufu ta'e hanga dantaan Oromoo parsantiin takka hin sharafaminitti ummata Oromooti yoo deebi'e waraanni adda bilisummaa Oromoo fedhii lolaas hin qabu fedhii qawwee baatee deemuus akka hin qabne ni abdadha ani kanuma sii deebisa akka anaatti kuni kanumaafuu falli ummata Oromoo tokko fi tokko yoo ta'e kallattii qawweetiin ni mari'annaa gatteenne dantaa Oromiyaa guutuun ni deebi'aa yoo jedhe anaa fi abjuudha maaliif karaan nagaa deebisuu hin danda'u sharafni biyya Itoophiyaa jedhamtu sun bakka Oromiyaan hin jirretti Itoophiyaan hin jirtu bakka Oromiyaan hin jirretti Itoophiyaan akka hin jirre beekamaadha garuu diinota Oromiyaaf gaafa Oromiyaa walaba baate diinonni Oromiyaatti baay'atu malan ni jiru diinota kana ammoo kan dallaa ta'ee tiksuu danda'u waraana kana ammoo yoo jabeessine qofaadha kan ammaa kana fala Oromiyaaf Oromoollee ta'ee jedhe amanu galmoo ajaa'iba asirratti wanni itti sii dabaluu barbaadu inni gabaabduun maal akka ta'e beektaa waraanni bilisummaa Oromoodha aangoo barbaachaaf miti yookaan garaaf jiraachuudhaaf miti beeki yeroo ammaa kana keessatti qawwee fi hidhannoo irraatii kan hafe uffata shirritii tokkocha qaanjaa irra rafu waan liittaa bishaan itti buufatu irraan kan hafe waan rooba ittiin ofirraa qolatu hin qabu jechuudha dhagaa waraafachuu irraatii kan hafe biyya irra gangalachuu irraatii kan hafe dachee Oromiyaa bal'oo keessa deemee qabsaa'uu irraatii kan hafe wanni inni aangoodhaaf yookaan hoggansaaf yookaan garaadhaaf yookaan maallaqaaf deemu tokkoyyuu hin jiru waraanni bilisummaa Oromoo waliigala isaati. Waraanni bilisummaa Oromoodha lolus beeka lolchiisus beeka waan hundumaayyuu beeka tolas beeka lolas beeka abbaan tolaa immoo tolli kan beekamu akka namoomaatti illee ta'ee akka waraana bilisummaa Oromootti illee tola hundee irraatii madde tola isa dhugaa sanaanii wajjin deemuu hin dandeenye. Ammoo tola afaan keessa abidda tasumayyuu walii galuu dandeenya. Tolli afaani kan keessi ibidda kan ilkaan sitti kolfanii garaan immoo boolla siif qotu harki boolla siif qotu walii galuu hin dandeenye. Maaf ennaani tola isa dhugaa sana nagaa isa qulqulluu sana kan hin boroof taliilan boroofne nagaa isa qulqulluu sana gadi dhaabuu feena waan ta'eef. Kanaaf kanumaa wal qabsiisee garteeti warroottan Oromoo ta'anii humna addaa keessa jiran makalaakaa keessa jiran garteeti dabalee poolisii Oromiyaa ta'anii jiran milishaa ta'anii jiran warroonni
caasaa mootummaa keessa jiran marti isaaniitiyyuu Oromummaa sitti dhagahame Oromoo taate yoo ta'e Oromoon ajjeesanii Oromoodhaaf ajjeesuuf gadi ba'i. Yoo Oromoodhaaf ajjeesuu hin danda'u kajattu ta'e achumatti taa'iti waan dandeessuun gargaara. Hin dandeessu taanaan afaan kee qabadhu caasaa kamiyyuu keessatti uummata Oromootiif quuqame, uummata Oromootiif dhaabbadhu, uummata Oromoo badhaaf jiraadhu. Gartee namooti baay'een caasama mootummaa kunneen gariin sabboonummaa quuqama Oromummaa qabu. Gartuu quuqama Oromummaa qaban ifatti baasanii ibsachuudhaaf yookaan uummata Oromoo bira dhaabbachuudhaaf wanti isaan daangessu tokko jira. Maaltu jira? Inni garaaf bitame yookaan inni sammuu isaatii gabroomse. Ilmi namaa tokko bilisoomuudhaaf sammuu isaa bilisa baasuutu murteessa. Sammuu isaa isa gabroome sana bilisa baasuutu murteessa. Maaf jennaan otoo inni sammuu isaa bilisoomsin nama bilisoomsuu hin danda'u. Nama bilisoomsuu dhiisii otoo sammuu isaa hin bilisoomsin ofiyyuu bilisoomsuu hin danda'u waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu wanni guddoon ijoon barbaadamu uummata Oromoo martinuyyuu Oromiyaaf jira, Oromiyaa keessa jiraata, Oromiyaa irra jiraata, Oromiyaa irratti dhalatee Oromiyaa irratti duuniyaa awwaalamna waan jedhamnullee abdii qabna. Maaf jennaani biyyuma ofiitiin toltu wanti hundinuyyuu biyya keenya irratti abbaa haa taanu, afaan keenya aadaaf duudhaa mataa keenya haa ijaarrannee qabna duraayyuu haa irratti oollee bullu ittiin haa bulluudha. Kan ammaan kan waraan bilisummaa Oromoo bosona keessa yookaan raasaa keessa deemaa jiru jechuudha. Kanaafuu wanni guddoon ijoon gartee qabsoo karaa nagaa warroottan faarsaniifillee warroottan qabsoo bosona keessa jiraniifillee qabsaa'ota bosona keessa jiraniifillee wannan jechuu barbaadu. Qabsoon kallattii galma geetteen haa geettu nu qabsoo galma gahuu qabsoo barbaada. Nagaa booreessoo osoo hin taane nagaa isa dhugaa qulqulluu sana barbaada. Kanaafuu akka kiyyaatitti haala yeroo faana dattaaqoo osoo hin taane ejjennoo jabaa murannoo jabaa isa kalee qabannee deemaa turreen sana qabanne ittiin haa fufnu duratti haa tarkaanfannu haa ejjennu biyya keenya walabaa haa baafannu uummata keenya Oromoo bilisa haa baafannu jechuun barbaadaan. Galmoo dhugaa rabbii dubbachuuf yaada bareedaa na kennaatiin turtee galatoon ulfaadhu dhugaa namatti toluudha. Uummanni keenya akka durii miti dammaqee jira. Dammaquun uummata keenyaa kun ammoo beektaa galma gahuu yookiin ammoo iddoo barbaadama dhugaa uummata keenyaa fi waraana adda bilisummaa Oromoo ammaa kana dirree keessa dhaabbachaa jiruutiifillee haamilee guddaadha yeroo ammaa kana ka argaa jiru. Miirri hawaasa keenya keessa jiru waan baay'ee namatti tolu. Kanumaaf watillee ammoo daandiin isin deemtan kan milkiitii jaalatiyya qaalii ammallee isin wajjiin jirra. Isin wajjiin ammas kallattiin kaminuu milkaa'inni daandii isin qabatanii milkaa'inna dhugaati. Uummanni Oromoo sammoo kan kaleessa sobamaa ture, kan kaleessa gowwooffamaa ture, kan kaleessa dararamaa ture daandii dhugaatamii jedhee argaa jira. Filateetis jira. Inshaallah ni milkoofna galma geennaa. Garuu galmitun ammoo yeroo dhiyoodhatti ni argina jedheetiin amana. Bilisummaan ammoo kan wajjiin arginu kan uummata bal'aa kan Oromiyaa fi wala Oromiyaa haa ta'u isin jedha jaalatiyya qaalii ammaa tana aarsaan isin keessa jirtan dhugaa waan ittiin dubbadhu hin qabu. Dirree san keessa dhaabbattee yeroo dheeraa na wajjiin haasawaa turte. Dhugaa dubbachuu fi aarsaa kanaaf ammoo akka itti si galateeffadhu hin qabu. Qabsoon Oromoo dhiigni hayyoota kaleessaa si haa galateeffattu isin jedha galmootiyyaa. Ayyee galatamattillee horii.